jiru biyya ormaa. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota koo hundi keessanuu nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha ani nagaa koodha. Isin nagaa keessanii akkam jirtuun isiniin jechuu jaaladha. Obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu warroonni biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundi keessanuu akka nagaanaaf taatan immoo abdiin qaba Waaqayyoo biraahi. Har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee tanan jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Innis maalidha hoo jettan wantoota lamaan isinitti dubbachuu dhufe. Innis wal duraa duubanan isiniif hima. Akkasuma innis maalidha kan jettan yoo ta'e akkuma seensarratti agartan tokkoffaa obboleeyyan keenya biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa jiran isaan irraa xiqqoo ishee dubbannaa. Itti aansuudhaan immoo waa'ee chaanaaliin koo na jalaa cufamee boodarrattan isinitti hima jechuudha. Wal duraa duubanan isinitti hima agadhuma qophii kootiitti akka na faana taatan abdiin qaban isiniin jedha. Asumaan like, share, subscribe gochuummoo hin irraanfatinaa hundumti keessaniyyuu isiniin jedha. Yoo isin nu jajjabeessitan yoo isin nu faana taatan malee baay'ee ulfaataa waan ta'eef walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Asumaan gara dhaamsa kiyya isa qabadhee dhufeetitti waliin dabarra. Innis maalidha hoo jenne obboleeyyan keenya biyya ormaa keessatti baay'ee cinqii guddaa keessa jiranii baay'ee rakkatanii jiranii irra deddeebinee hin dubbannaa. Viidiyoo duraan darbe keessatti illee baay'een dubbachaa ture ani. Obboleeyyan koo hundumti keessanuu sagalee haa taanuufin isiniin jedha. Cinaa haa dhaabbannu. Hundumti keessanuyyuu dubbadhaa fi bahaatii waa'ee isaanii kanarraa dubbadhaa fi maaliif obboleeyyan keenya achi keessatti cinqamanii mana hidhaa keessatti rakkatanii dhumaa jiran kuni baay'ee garaa nama nyaatanii baay'ee namatti dhagahama. Obboleeyyan keenya achi keessa jira. Kan abbaa keenya nuuf ta'an achi keessa jira. Kan haadha keenya nuuf ta'an achi keessa jira. Lammii keenya achi keessa jira. Baay'ee dhugaa rabbii nuti kan biyya biraa keessa jirru nutti dhagahamuu dhabuu baachuu danda'a. Nutti haa dhagahamu obboleeyyan kiyya faana haa taanu. Isaan achi keessatti ifan arganii bari'ee hin arganii lixxee hin arganii bakka tokko keessatti affanamanii dhoobochaa beela'aa bakka maalan isiniin jechuu danda'a. Barri haarofti achitti dhufaa kun achitti deebi'aa wanta guddaatu namatti dhagahama dhugaa rabbii yoo dubbanne. Kan kanarraa hafe immoo baay'inni isaanii achi keessatti du'aniitoo yeroo gara firiizii geechan yeroo gara tallaajjee geessanii reeffa isaanii itti achi keessatti itti taphachaa jirantu jira. Dhugaa baay'ee namatti dhagahama. Ijeensiin achi keessa hojjetu maal akka hojjetu garuu rabbitu beeka. Isaanii fi rabbii walitti haa beeku. Nuti kana jechuun baay'ee nutti ulfaata. Dhugaa namni kan zeegaa ofiitiif hin dubbanne kan lammii ofii cinaa hin dhaabbanne maaliif akka achi keessatti hojiin qaba jedhee biiroo keessa taa'u baay'ee nama dhiba. Baay'ee ulfaataadha. Keessumattuu dubartoonni daa'ima isaanii qabatanii dhiirasiisaa ta'uu nafti isaanii ciccitee argitanii jirtanii seensarratti gara dhumaatitti illee isiniif hanteechisaa ilaaltanii gara dhumaatirras waan jiruufi dhugaa nafti isaanii ciccitee sheekonni warroonni jajjabaa sagalee ta'anii fi iyyaa fi boo'aa fi jiran. Nuti warri xixiqqaan immoo maaliif sagalee hin taaneef? Maaliif obboleeyyan keenya irrifanneef? Maaliif cinaa hin dhaabbanne? Silaa akkanumaa naasofna wanti goonuuf hin jirudha. Dhugaadha kuni dhugaadha. Yoo dubbannes faayidaa hin qabu maaltu nu dhagahanu. Haa ta'u garuu quncee wal gargaartee arba hiiti akkuma jedhasan sagaleen osoo baay'ate jarra kanaaf furmaata ta'uu danda'a. Jarri kun waan tokkorra gahuu danda'an akka obboleeyyan keenya yeroo dura darbee ji'a muraasa dura baay'een isaanii sagalee ta'anii fi turan baay'een isaanii cinaa dhaabbatanii turan. Miidiyaa gurguddaan cinaa dhaabbatee ture, xixiqqaan cinaa dhaabbatee ture. Yeroo san keessatti gara biyya isaanii harki caalu haga 40 meeqa gara biyyaa nuuf galanii turan. Rabbi galannaa ga'u. Biyya isaaniitti irra gahanii
Bakka qilleensa biyya ofii keessa gahanii jiran isaan rakkatanis garuu namatti dhaga'ama. Ilmi namaa harka duwwaa galuun, uffata malee galuun, caammaa malee galuun baay'ee namatti dhaga'ama. Argitanii jirta warroota darbasan. Haa ta'u garuu eeguma biyya ofiituu seenanii dhugaa hin beekan wannan isiniin jedhu. Biyyi ofiitii fi haati ofii iyyeetti hin jedhamtu. Namni haadha isaa iyyeettis taatu iyyeettidha hin jedhu. Maaliif bakka akkasumatti jaalata jechuudha. Qabaattuun haadha ormaa sun haadha namaa hin taatu waan ta'eef biyyi ormaatis qabaatan sun qabaata namaaf hin ta'u kan ofii namaaf hin ta'u waan ta'eef biyyii fi haati takka jechuudha. Kanaaf sagalee haa taanu isiniin jedha. Warroonni kiristaanatis warroonni musliimatis hundumti keessaniyyuu jechuudha. Obboleeyyan koo sagalee ta'aa fi dubbadhaa fi liivii bichaa hin ari'inaa. Viidiyoo gabaabduu wayii hojjedhaati gadi lakkisaame hundumti keessanuu jechuudha. Garuu maa kana nuun jetti jechuun isinitti dhagahamuu danda'a. Maaliif baay'ee ulfaata waan ta'eef yeroo liivirra seenne anis yeroo darbe liivirra seenatan ture. Garuu yoo liivirra seenne ebeluu koo seeni baga dhufte ebeluu koo akkana ta'e jenna malee waa'ee biraa dubbachuun namatti hin mijatu. Mata duree qabannee dhufneeyyuu dubbachuun namatti hin mijatu. Maaliif komentii namaa san dubbista waan ta'eef. Innaa hundumti keessanuyyuu viidiyoo gabaabaa hojjedhaati gadi lakkisaame hundumti keessanuu. Yoo baay'inaan wanti kun dadaggameetoo deddeebi'eetoo dubbatame furmaata argachuu danda'a jechuudha. Furmaata ta'uu danda'a jedhee tanan yaada. Annaa obboleeyyan koo hundumti keessanuu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Wanti itti amantanitti waaqayyo kadhadhaa. Barri dhumaa jedhamu sun dhufaa jira ta'uun oolu. Nuti wal jibbaa jirraa, wal nyaachaa jirraa, waliif assaabaa hin jirru. Mee waliif illee haa yaadnu. Obboleechi keenya yeroo sin cinaatti rakkatu, obboleettiin teecha yeroo sin cinaatti rakkattu, namni sun akka keenyatitti jennee haa fudhannuufi. Ofii kiyya bichaa dhafan bakka akkanaa ga'a. Ofii kiyya bichaa dhafan yoo jenne namsee keenya bichaa yoo jaalanne jiraachuun illee ulfaata boodatti. Innaa isa kana ta'eef waliif haa yaadnuun isiniin jedha. Hundumti keessanuu yoo danda'amaa ta'e viidiyoo kana sheer godhaatii wal biraan ga'aatii hundumti keessanuu haga dandeessanii viidiyoo hojjedhaame. Tokko jechuudha. Viidiyoo tokko, viidiyoo lama. Obboleeyyan keenyaaf sagalee haa taanu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Obboleeyyan koo baay'een keessan mata duree kanallee qabattanii dhuftanii garuu irratti dubbachuun baay'ee waan ulfaatuuf hunduuzim jechaa jira malee yaaduu dhabeetii miti. Obboleeyyan keenya cinaa haa dhaabbannu. Isaaniif sagalee haa taanuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Inni itti aanu immoo chaanaaliin koo cufamee ture. Chaanaaliin koo na jalaa cufamee ture. Baay'een itti gaddee, baay'een aaree mana ormaa keessatti achi fiigaa as fiigaa akkatti nuti viidiyoo kana hojjennu akkasuma gizee liibii seennu dhugaa rabbii baay'ee ulfaatadha. Akkasuma immoo obboleeyyan keenya nu faana cannaqamanii, nu faana cinqamanii hojii isaaniitirraa biizii ta'anii yoo nuti itti bilbilanne, yoo nuti gaafanne nu cinaa dhaabbatanii kan nu faana dadhaban baay'een isaanii jiran. Namoonni bakka kana jedhaniitoo dubbachuun isaanii nama dhiba dhugaan isiniin jedha. Namni gaariin guutee jira dhugaan isiniin jedha. Hundi keenya akkasitti nama gaarii haa taanu. Asumaan namni ani misgaanaa yookaniif galata galfachuu barbaadu nama baay'eetu jiranii. Isaanis guyyaa tokkoon qabadheetu isiniif dhufaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warroota na faana dadhaban, warroota oduu na dhifatin na faana cinqamanii viidiyoon koo chaanaaliin koo garuu deebi'uu hin dandeenye uumaa jechuu miti. Kan keeti jedhee beddeena waaqayyo namaa ajajee oduu ala bulee sareen nama jalaa nyaattu jedhanii keeti yoon jedhin immooyyuu keen ta'u. Kanaaf ta'uu danda'a hin beeku. Kanaaf
hundumti keessanuu jechuudha liinkii keessan nama jalatti hin gatinaadha. Akkasuma immoo maatii yoo kadhattan irra deddeebitanii jecha tokko jettanii hin barreessinaadha. Yookaan ani kanaaf ta'uu danda'a malee garuu namni na jalaa cufa jedhee hasaabee hin qabu. Maaliif wantan iyyaanni tokko wantan hin hassaabni tokko nama na jalaa cufe jedhee namarratti qabuu hin danda'u. Ofuma kiyyaan waan inni ta'e waan hin beekneef odoo deebinaa deebisanii jedheetuma eeggachaa jira. Kaleessallee deebisee itti barreessisiisee tanan jiraan isinin jedha obboleeyyan kiyyaa yoo naaf deebi'ee rakkoon kee kana hoo jedhanii isinitti anima deebi'eetu jechuudha. Maaliif isinis irraa of eeddanii ana bichaa miti kan irraa of eegu. Isinis irraa of eeddanii irraa barattan jechuudha. Yoo naaf deebi'ee yoo malsii bichaan naaf deebi'ee isinitti anima dhufeetu jechuudha. Kana fakkaatan isinin jedha obboleeyyan kiyyaa. Ammaaf viidiyoon koo yookanii fi chaanaaliin koo aaddisii waan ta'eefi na cinaa dhaabbadhaa na jajjabeessaa. Durallee kan na badhaase na gargaare na faana ta'ee isinuma. Viidiyoon ji'a 3 guutuu irratti dadhabee na jalaa bade waan ta'eefi dhugaa baay'ee namatti dhagahama. Isa kana ta'e immoo dhugaa hin beekani. Sabiskiraabii takkaayyuu nama kadhattee fiduun haga ulfaatu hin beekta. Hin beektan hundumti keessanuu ammoo ji'a 3 guutuu hojjedhee haala gaariidhaan naa deemaa jira. Haala gaariidhaan naa guddachaa jira jedhee yoo nan hassaabutti yoo inni badu homaa jechuu miti. Warri monotaayisii ta'ee guuteefiyyuu kan jalaa badaa jiru baay'een isaanii jiran waan ta'eefi homaa rakkoon qabuun isiniin jedhaa. Isin naaf jirtu waan ta'eef aarii kootis dhiisee tanan jira. Waanuma hundaafuu kan itti aanu kana laalatii daawwadhaatii saba keenyaaf lammii keenyaaf sagalee haa taanuun isiniin jedha. Garuma isaatittan isin dabarsa. Yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessaa yoo namni hin dhageenye yaa Rabbi hin dhageessa. Nu furi yaa Allah yaa Abbaa hiyyeessa waan nu taane.